fatau raja rakani aku mau jalan nih gua tani aduh mereka na kunu mangga di sini aduh rom nuru udah kayak bade mantel angkat namni waan gaariidhaan fidee dhufa jedhu harkatti baatee dhufu maal jedhan kana yaa jireenya akkatti yaa tabalaashau jireenya akkatti xaara samaayii yaagee maal jedhan kana ana eessuma dhaquu feenyu bira ga'uuf kan nu dhiise ijoollee maalaadha ta'u kan akkanaa takka kan argeen beeku ani namni dhugaattuu erga namaa dhaquu dida wanuma bitee dhufe dhusinitti agarsiise maaluma jettu namni gaariidhaan fidee dhufaa yookaan baajaajiidhaan fidee dhufaa jedhee manaa bahee harkumatti iyyuu baatee dhufe kun maal jedhan kan akka zambiilumaan guunne ollaan dhugaattuu erga namaa dhaquu didaedha engadaadha xaayituutiin naa dhaqimee waanaa biti koottuun jedhaani dhugaattuu irra deddeebite siqiqqachaa rakkanarraa fuuti gaafin diddigaaf narraa fuuti dubartiin kun maaluma taate maalumaaf jijjiiramteen jedha ishiin dhugaa qabdi wanti torbee har'aa bitame kunu har'a achi hin jiru dhuman isinitti agarsiise waanuman bitee dhufe ijoollee ko dhuman isinitti agarsiise maaluma akka jettu ani ijoollee baay'ee kan qaban warri maatii akkamitti maatii guddifataniin jedhe waan hundumaa keessa kan na dhibe isinitti agarsiise inni kun bullaadha akkuma beektani daa'ima koteedhaan bullaa kana bitee dhufe eeggaddaati xaayitu birii 150 bittee dhufte bullaan tun 150 jechuudha maal jedhan guyyaa meeqan hojjedhatan har'a meeqa biteen dhufe meeqanan bitee dhufe dheedu isinitti mee maaluma jettu namni hin dhugaattu ollaan duratti qamadii qucubalu tokkos qucubalu lamas yoo qinyee walitti kennine inuma waan barbaannu sana binnee kan irraa hafe finnee dhufe arrasanuu irraa fuudhee wanti torbee har'aa achi hin jiru wanti har'aammuun torban har'aa achi hin jiru eege torban tokko keessatti jijjiirama amma kana agarsiise waggaa keessatti jijjiirama akkamii agarsiise jettanii yaaddusin guduman ta'e hin jedhe baguman ofii dhaqe deeduun baguman ofii dhaqee argee har'a akka jireenya akkatti tabalaashee samii tuqe maal jedhan kan egaa nu dheesse eessuma dhaqan jedhe iyyeessa akkamitti jiraata sooma seessisuudha jedhee tanan sooma kanaa hidhee shunkurtiin bitadhaa jedhee tan manaa beeni karoorri koo ayyaana kanaa hidhee ayyaa shunkurtii ayin daaqqoo nyaachuun kaan dur jedhanii hafuudhafi dur akkuma warra biyya alaa sana xibbis godhaniituma yookaan immoo akkasumatti ruuzitti akka naqansan akkasumatti ruuzitti naqanii nyaachuudha malee akka duwatti daaqqootti dhadhaa goonee qimamii goonee shunkurtii goonee nyaanna jechuun oduu dur ta'e afeera oduu dur isinittan agarsiisa shunkurtii kiiloo 3 akkam bitadha jedhee tan bahe eegan daaqqoo shunkurtii 2 kiiloo 2 irreen hojjetamu jireenyi widdiidha jedhee tan akkasumatti hojjeta akka kanatti samii akka inni tuqeen agarre xaara geeggisee duraan beeku amma immoo xaara keessa bahee deeme maal jettan eessuma akka inni ga'uudha deemu koo ani na dhibe eenyumatti irraa bita ol ba'ee kana amma kana ol deeme maalumatti akkanatti ol ba'ee isa wajjiniin isa achi gadi deebisa amma maalumatu gadi deebisa waaqayyumti achi gadi dha'ee gadi nuuf haa deebisu malee maal jedhan kan kiiloo gimmaashan bitee dhufa kiiloo 3-4 bitee dhufa jedhee abeet maxinee firkis maxinee kana duwwaadhayi dinnichaan isinitti agarsiisa dinnichumti illee waddade sooma kana yoo soomni kun seene kuduraan hin waddada shaakiltiin hin waddada jedhee tanan mee dinnichaa kiiloo 2 takkan bitadhe jedhan dhaaba dinnichaa sini dhaqa ayyaadha kiiloo deengadda torbee darbee miti ji'arraa awwaallee naan jedhan akka durii agadaa naan bitiin gaafa jennuun harmeen keenya gaafa nu goyyomsitu haati agadaa duutee nuun jedhan kalameellaa haati kalameellamuun kaleessaa wedhan awwaalli ishee nuun jedhan akkasitti nu goyyomsan
jireenya bara kanaa akkatti nu goyoomse kun abeet 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 amma dinnichuma qe'ee facaafatanii kanaaf amma kana nutti waddachiisani nama biyya alaatti bitee dhufe ta'e maal jettan isin waanuma qe'ee ofii keessatti argatanii akka waan biyya fagoodha fidanitti dharraa nutti ta'e dharraa kana qofa asuftanii isinitti agarsiisa waan kan biraa heddu kun shumburaadhiidha. Shumburaadhii qursii bunaatiif hangodhaa jedhee tanan yaade akka yaada kiyyaatti. Kiiloo takkaan bitadhee tanani dhaqe. Kiiloo takkaan miti kun ruubiin bitee dhufe. Ruubii kana qofaayi kanan hin binne waan meeqa jira. Ganaa saamunaa, ganaa qibaatii, ganaa waan meeqanniise. Abeet abeet kana booda ammaa andoode saamunaa mana oolchudha andoode oddoo keessa facaafachuu qabna maal jettan isin kana yoo kanan ta'e nu nawwaaxxa'u andoode keenya akka duritti miiccannutti oddoo keessa facaafannee silaa kootichaa amma hin jiru oddoo ofiiti muratanii inni iyyuu waddada booda inni iyyuu hin barbaadamu maal jettasin yaa rabbi jireenyi widdii dheedhee kan farfataan lakkaa dhugaa qaba in arge kana qofa isinitti maayi kiiloo sukkaara ammoo kun inni kun sukkaara kiiloo 3 takkan bitadhee tan manaa bahe sukkaara amma dabalata ta'eera ittuma dhiisu wayye ittuma haaf soo giddumti haa jiraatu kan sukkaara maarraa guna amma kadaadhiin naqame akkamitti akka dhugamu hin beeku ani kan sukkaara akkatti waddade dammi maal haa ta'u umna keenya kamiin damma binna jool yaa rabbi dalakkaa akka dinqiitti jiraachaa jirraa hin jedheen arra natti beekame gina arra natti beekame maaloo ittuma dhiisu wayya yooti ta'anii yaadan waan baay'eetu sammuu namaatu qajoolli ittuma dhiisu wayya malee kanuma argatanitti galateeffatanii nyaachuudha galateeffatanii dhuguudha namni dhugaatti wal bira dhufuu dhiise namni dhugaatti wal waamuu dhiise akkamitti wal waaman akkamitti wajjin jiraata namni abeet nama tokkoon koottu yoo jettu mana duwwaatti waamtu akkuma keessanitti ilaalta akkamitti namatti dhayita abeet ittuma dhiisu wayya kana maxinee firkis maxinee dhagu maxinee ergifachuudha malee maaluma jedhan hin jedhe kan oduu nama oduu amma ani kan keessatti iyyuu na dhibe hojjettuun mana namaa hojjetu tokko gaafa bitedhanii ergan akkumatti akka ishiin bittu bicha egaa abbaan of hinatu akkumatti akka ishiin bittee galtu waan itti kenname wano torbee irraa akkasitti yoo argite torban irraa akkasitti hin argitu wanti irraa akkatti argame torbee irraa achi hin jiru mee maal jedhan kan abeet haaluma kam keessattuu kan nama jiraachisu waaqayyo galataa fudhatu galata waaqayyo jireenyis waddadu numa jiraanna jireenyi rakkasus numa jiraanna jireenyi waddadus rakkasus kan nama jiraachisu waaqayyo malee akkaataa jireenya miti irraafaa jiraachuu yoo jiraachuu baatayyu namni dhuunfachuu barbaaduutti dhiisa otu nyaachuu barbaaduutti dhiisa otuu wal bira dhufuu barbaaduutti dhiisa akkamittan harka duwwaa dhaqe jedha egaa hundumti keenya kana walii beekne wal gargaaruu qabna obboloota ko wal gargaaruun dirqamadha ollaa keenyan akkam jirtame maalirra jirta jennee wal gaafachuun gaariidha warruma amma kana bitachuu hin dandeenye gaafachuunis gaariidha hirruudhuma waliitirra wal gargaaruun bareeda isuma dhugumaa jechuudha malee akkatti walgatuun gaarii miti kadhattuun tokko karaarra taa'ee kaleessa birrii 5 birrii 10 yoo argate waan harraaf ta'u inuma argate inuma nyaatee qoonqosaa garaasa guttatee bula arra birrii 100 yoo argate ka du'eetu biddeen takka nyaata maal jettan ittuma dhiisu wayyaa kana qofaa miti oduu isinitti agarsiise maal jettu mataa isin quba ittuma niisa malee isa kana ittuma niisa ara kan misirri takka jira itti ishiin hin baddee ijoollee maaloo ishii dhagatee tan nuuf hin ganneessaa jira misira kana argitanii duratti misira gurraacha hin tuffanna misira gurraachi hafeeraa jennee diima barbaanna